Tolega. Asir, tipo namni asir deeqa tokko eegu. Tole ayyee. Share godhaara deeqa tokko qofa na eegi. Tole abshir rakkoon hin jiru. Abshir rakkoon tokkollee hin jiru. Ayyee. Bismillah. Rakkoon tokko hin jiru. Aguma share godhanii haa share Seenaa godhanii. share. Warroonni irra jirtan dafaa seenaa share godhaa. Ajaa'iba rabbiittuu dhalateera. Ayyee assalaamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu kabajamtootaa fi jaalatamtoota ilmaan Oromoo kan fuula duniyaa irratti argamtan nageenya keenya kan kabajaa fi jaalalaa isin bira haa ga'u jechaa ta'u. Guyyaa har'aa kana mee Nazir Nuuraa wajjin dhiyaannee jirra. Sababni dhiyaannellee guyyaa kaleessaa barruun tokko gama Feesbuukaa Nazir Nuuraatiin maxxanfamee ture. Barruun sun namoota hedduu mufachiisee jira. Namoonni hedduunis akka mufattan ni beekna. Anas dabalatee kanaaf waan kanaaf ammoo wanta kam irrattuu dhugaa jiru waliif himanii namni kun yoo dhugaallee waan kana barreessee jiraatu maaliif akka barreesse yoo innis hin barreessine taate ammoo dhugaa jiru uummata Oromooti beeksisuu waan qabuuf waan kana addaan isinii baasuudhaaf Naaziris naamansiisee keessaan waan kana uummataaf waan himutu jira sababa FB kollee ugguramee jiruuf gama kootiin bahee dubbatuu hin danda'u jedheef gamanaan qabadhee dhufeeni mee Naazir akkam nagaha wanti kaleessa Facebook irra barreeffame sun maal inni eenyutu barreesse maaliif barreeffame? Yaa waan hedduu nama gaddisiisu kaleessa irraa Facebook seenuu hin dandeenye. Facebook akkumaan screen capture godhee sitti ergisanii Facebook kiyya irratti wanni maxxanfame waan hedduudha san qofaa miti. Haga porno movie hunda maxxansanii Facebook ni remove godheeti Facebook kiyya hunda restrict godhee jira. Kun immoo ka ta'e Facebook na jalaa butamee ture. Ani dhiyoo tana torbaan lamaan irraa telefoonni kiyya na jalaa cabee ture. Yeroo cabutti mana hiriyaa kiyyaa tokko dhaqeetiin login godhee jechuudha. Login Facebook kompiitara isaatiin suusiidha silaa guyyaa lama 24 hours keessatti jechuun insuraansii waan hin qabuuf telefoon hagam fudhadhu jedhee login godhee isa jedheeti mucaan baay'ee wal fixnee turreeyyu baay'ee itti bilbilee baay'ee naaree ture mucaan kunis nama waan akkasii godhu miti waanuma qabadhu waan godhu wallaaleetiin guyyaa guutuu sittiin argisiisaa waa maraayyuu akka itti Facebookni akkaawuntii kiyya hidhee maaliif akka hidhee ani san rabbitu beekaa wanni asirratti maxxanfamin hin jiru balaa qalaan bar waan ilma namarraa hin eeggamne tokkoffaa ani arfaasee hin wallahi rabbiin na shaahida anaa miti ka waan kana post godhamee jira screen capture godhamee waan obboleettiin tiyya biyyarraa natti bilbilte obboleettii Jawar faa wajjin jiran nu xiqqeessitee maali ani ufiifuu mataan asii na bawwaafatee guyyaa guutuu kanan goraggoraa oolee jechuudha haga ammaatitti osooni waan kana godhaa jiruun falmataa ibrotti bilbilee ijoollee baay'ee biraan bilbile rabbii jaati seenuu hin danda'u waan kana narraa waan tokko godhaa explain narraa godhaa jedhee mucaa tokko amma Muhammad Yusuf Maammee Jabanaa jedhanii isattillee bilbileetiin laayivii isarratti telefoonaan dubbadhe telefoona na bilbilee jechuudha telefoona namaatiin na bilbilee laayivii seenee ani laayivii seenuu hin danda'u waa maxxansuu hin danda'u kana yoo ka argitu taate fakkeenyaaf odoo kana ni maxxansa jedheetiin hin jedhe ammaan kana maxxansa kaanti naaf ergite ni maxxansa dhiisuu hin dandeessa rakkoo qabu. Illa sittiin argisiisa waan naan jedhu kaameraa akkamittiin deebisa laal
Kana akkana ta'e Facebook kiyya jechuudha. Submit status rabbi jedhiiti. Kana wanni narratti tahe haga Facebook kiyya baanii account restricted yoo argite asitti Ni mul'ata. waan hin taane tumaxxanfame san qofaa miti jechuudha. Haga ganama kana goroggoree waan kana gamana oofee gamas oofee shaddaawunii godheeti deebi'ee haarawatti jechuudha. Looqiin godhuu danda'e. Anaa miti ani wanni haadha Oromoodhaa jaartii Jawar arrabsuuf hin jiru. Wanni kun hundi ka ta'e akkanatti amma Facebookii kanarraa bobaheef ani dhugaadha. Shanee jibbuu waan biraati. Ufiifuu kophaa isii nama mucaa guddisaa yaanni mataa isii dhamaasee yaanni uummata Oromoo guutuu mataa dhamaasee yeroo kanatti ani waan akkas jedhee hin barreessine. Ani mucaa yoo barbaadde itti bilbileeti mucaa amma kompiitara mana isarraa loogiin godhe nakkakate. Wallahi anaa miti ka godhe naan jedhe. Maaliin godhuu danda'a? Silaa bakka biraa an deemee waan kana hin godhe. Na jala deemanii torbaan sadeen arrallee yeroon geesseen falleen hin beekanii akkan waan irra cufsiisan. Sanillee akka ta'eetu waan bane deebisee jechuudha. Yeroon geesseen ijoolleen baay'ee ragaa bahuu danda'u. Kuni anaaf haarawaa miti. Yeroodhaaf na jalaa butamee ture wanniini. Haga porno movie viidiyoon qoshaashni isaan asirratti hin laxxafin hin jiru. Screen capture godheetiin sitti erga waan Facebook kiyya restrict ta'eef jechuu sababa. Guyyoota meeqaaf restrict ta'e Facebook kee guyyoota meeqaaf ugguran? Guyyaa 30 ugguran. Erga kaleessa wanti kun maxxanfamee ka'een boodatti. Eega kaleessa wanti kun maxxanfamee guyyaa 30 na jalaa ugguran Facebook kiyya jechuudha. Kanaaf walumaa galatti barruu kaleessa maxxanfameerraa Nazir guutumaan guututti an harka keessaan qabu. Ani harka tokkollee keessaa jedhu uummata Oromootiif. Ibsadha tufii kan kee dakka. Ani wallahi al-azim ani wanni san hin maxxansine Facebook kiyya na jala haakii tahe kun yeroo jalqabaatii miti. Anaa miti ka waan kana godhe ummanni beekuu qaba. Wallahi summa wallahi anaa miti. Kana caalaa wanni godhu tokkollee hin jiru. Haadha Oromoo birallee bilbileetiin isin understand na gooti Omar rakkoon hin jiru. No problem. Isin understand na gooti. Sun ka isi rakkoon hin jiru. Garuu sababa kanaan ummanni gartee qaanyiidha. Anaafis qaanyiidha. Faamilii kiyyaafis qaanyiidha kuni. Plus amma yeroo jirru kanatti jechuudha. Kun hundi sababni taheefi waan hin taane waan arraa miti waan hin malle waa hedduu suuraa isii hunduu photoshoppii godhanii turani. Waa hedduutu godhame odoo argite waan nama salphisu. Waan hin taane waan hin taattu maxxanfame. Suuraan photoshoppiidha isii ka daa'ima isallee waa meeqa godhaniitti maxxansa asirratti guuraa turan. Eessa akka fidan hin beeku viidiyoo badaa viidiyoo porno kana hunda sababa sanitti Facebookin silaa baanii huna godhaa guyyaa 30 restrict na godha jechuudha. Waan hin taaneef. Kana livein sitti argisiisa odoo wanni hin tahin jechuudha. Sittin argisiisa waan Facebookin kiyya ta'e jechuudha. Maxxansuu hin danda'u kunoo kana restrict computer irratti jechuudha. Barruudhaanis ni maxxansaaf rakkoon qabu screenshot godhina. Kanaafuu ani waan kanarraa qulqulluudha. Ta'isii rakkoon hin jiru bilbilaan haasoinee jirra. Ni kolfitee iyyuu guyyaa hamaa keessaan oolee waa hedduu keessaan oolee rabbiin zajaa isaanii haa kafalu. Garuu deebi'anii Facebooka kiyya haakii godhuu hin danda'an kana boodaan jechuudha. Isinilleen Facebooka keessan amma password isaa jijjiira. Dheeressaati. That's what they did to me. Targetiin Facebooka kiyya kana baanii godhuudha ture. Porno movie sana asirratti maxxansuun. Akka lammata Facebookni kun asirratti wanni hin taane jechuudha. Facebookiin qilleensarraa akkuma jiru baanii godhee si buusa. Wanni nama si argisiise kun jechuudha. Guyyaan kun guyyaa dagadhullee miti. Kanas sheerii godhuu hin danda'u ammaan tana. Waan tokkollee godhuu hin danda'u. Kanaaf uummanni akkana hubatuun barbaada. Maybe namni keenya osoo hin hubatin gugataa dhugaa waan nama aarsu.
osoon hin meeseeja si argisiisee kana gorsuu fi kana aarsu Ummataa kanatti miti barreessa. Nazir lawaan tokko anillee maasin jedhe reefaatiin na dubbistee jennaan keessaan urga lafti bariiterraa iddoo dalagaa jira waan sana yaadaa ture siin jedhe wallaahi guyyaan jumaadha rabbi natti haa argu mataa koo na yaate dhibee natti ta'e wanti sun jecha barreeffamni sun maaliif osoo nama taraa ho'i ta'e yookiin lafa ol ka'aniitiin namni ho'i barreessee homaa miti ati maatii kanatti dhiyaatan jawaariin fa'aa wajjin jiraatta arfaasee fa'aa wajjin jiraatta wanti barreeffamu waa baay'eetu jira namni qeeqamu hedduutu jira haati manaa jawaar wanti isiin nama tokko geesseen hin jirtu arfaaseen jechaadha ofiifuu akkuma teetti abbaa warraatu irraa hidhamee ilmoo abbaa malee guddisaa jirti kophaa isiititti jechaadha lammaffaa waa'ee ajandaa gandummaa of keessaa qaba wanti sun arfaaseen ibaluun hin jaalattu ibaluun jaalatti but screen capture everything is removed out screen capture dhabdatti erganii bar I just deleted everything kahafe amman delete godhe jechu eegaan Facebook kana akkuma ta'e ijoolleen reportii godhanii Facebookiin haakii ta'e jedhanii Facebookiin gartee deactivate godhee ufumaaf deebi'ee akkasittiin haarootti login godhe kanaaf wanni hundi naaragaa gaafachuu dandeessan falmataa ibroo ijoolleen martinu jechuudha ani namallee shalleqatuun barbaadu nama fitlafiiti nama dubbatu yoon nama dubbatu nama tagaaffatee nama dubbatu irran kaanne waan hin taaneef garuu kuni overii waan ta'eef kana durallee yeroon geesseen naaf ragaadha Facebook kiyya akkanuma godhanii turan Facebook irratti cufee ture guyyaa 11 yaa Facebook biraa tokko banee explain godhuudhaaf namni Facebook haaraa irra dhufee si dhageeffatu hin jiru kanaan explain godhuudhaaf ummataaf Facebook seenuu hin danda'u waan tokko barreessuu hin danda'u live seenuu hin danda'u okay wallahi nyaata tokko nyaanni afaan kiyyan seen arrantana obboleetiin ti achirraa natti bilbilee natti iyyiti biyyarraa namni kun asii natti bilbile ani kana deebisu boodarra ijoollee baay'eettiin barreessee sittillee waan kana ijoollee peejii qabanii waan kana akka ummanni understand na godhu barbaade isiidhaa itti dhiisi inumaatu torbaan kana achiin deemaa jechaa ture dhiyootan minisootaaniin dhufaa jeen mucallee ilaaluun barbaade mucallee arguun barbaade oromoo kadiroo eleemootiinuu nin dhufaa jechaan ture kalee dura jechu kaleessuma dura guyyaa lama dura minisootaaniin dhufaa dhufuun barbaada waa'een koronaa kunillee akkami namni amma walitti illee dhufu maalii hin jedhu dubbataa turre jechuudha kanaatu natti tahee zajaarabbi isaanii haa kafalu ani ebalu kana jechuu hin danda'u eenyu waan kana akka godhe argachuu hin dandeenye garuu Nazir waan hin dhabamne keessa maaliif waa'ee kanarraa kaasuu barbaachise mee namoonnummaan waan akkanaa kana yookiin FB'n kan kee namoonnummaan buutanii yoo haa ta'u mee wanti irraa dubbatan baay'ee jira yeroo ammaa kana siyaasni ittiin namoonni ittiin wal dorgoman hin jira waa'ee nama ittiin wal hin qabannee fi si maaliif wal qabsiisuu barbaadan jettee yaaddaate waa'ee kanarratti siyaasa adda addaa qabaachuu ni dandeenya namootaani garuu personaali gaddeebi'anii miskiina daa'ima kophaa guddistu personaalitti gaddeebi'anii jechuudha kana godhuun waan godhaniif isaantu beeka obboleessa kiyya kana godhuun waan godhaniif isaantu beeka kiyya qofaa miti Facebook nama baay'eedha akkanatti ni cabsu gartee Facebook garuu ijoolleen anaaf report godhan telefoonaan itti bilbilee haakii ta'e jedhanii Facebookiin down godhee naaf deebi'ee login godhee haarootti eegalee banadhe garuu eega restrict na godhe booda jechuudha ijoolleen telefoonaan dubbisee ijoolleen haagala sanillee naa haagala toomanii ijoollee waan kana report naa godhanii jechuudha akka Facebookiin kiyya hatame akka Facebookiin kiyya haakii ta'e kanumaan waan sanillee galateeffachuu barbaada ijoollee natti dirmatanii gara ijoollee 10-15 tahanii report godhanii Facebookiin cufee jechuudha yeroo isaa wanni pornoo fi kana irratti ol tuuluu eegalan kaan godhanii wanni isaan hin godhin hin jiru asuma Ameerikumarraahi emailaa jijjiireetiin jira waa marallee jijjiireetiin jira dhiyootana silaa ka jijjiiramuu qabu irra ture wanni marti gaafa shaddaawwan na godhe baatii dura jechuudha ID maali itti galchinaan jedhee wanni isaan na jala deemanii Facebook kiyya kana target godhanii ani live vidaan dubbadha video seenee nama tokkon sodaadha waan hin jechuu qabu san fit lafiitii nama dubbatu
qaamaanis dhaqee nama dubbatu. Malee waan hin taane wanni laxxafame kun overii waan ta'eefi waan baay'ee nama salphisu. Sigalee wanni isaan hin godhin hin jiru bara. San qofatti miti ozoon si argisiisee sittiin erga. Waan Facebookiin asirraa haqe. Screen capture sababa kanaan jedhee jechuudha. Ani guyyaa 30 hidhamuu Facebookaatii mika garaan nyaate obboleessa kee. Waan hin taane asirratti laaquu isaaniiti malee jechuudha. Asirratti barreessuu isaaniiti. Kana ummanni kana understand na godhuu qabaa. Wallahi anaa miti. Ani waanin dubbachuu barbaade san nama tokkoon sodaadhu. Qaamaanis nama bira dhaqeetiin ati kana. Liyyunnati politikaadhaa irratti our political views nama wajjin takarakkara. Abbaan fedhe na beeka. Garuu sadarkaa kana gabbu'ee arraba akkanaa kana namaan hin jedhu. Hedduu galatoomi waan kana ummata gurra naa dhageessuu kiyyaaf. Kabiraati politikaa liyyunnatiidhaan akka barbaanne waliin jenna. Garuu sadarkaa kanatti kana akka ummanni godhu akka ummanni dhagahuun barbaada. Waan takkaan sitti hima. Bara 2018 2017 yeroo san Facebooka kiyyan hanni Facebooka tokko baran maqaa Facebooka Nazir Hussein Nura jechuudha. Nazir H Nura jedha kanaa miti. Kuni 2018 banadhe jechuudha. Kana jalaa cufame tokkotu jira Facebookiin. Kana dura jechuudha. Maqaa san fakkaatu bananiit eenyu akka ta'e hin beeka. Amma maqaa namallee kaasuun barbaadu. Nazir akkanumatti jaarraa abbaa gadaa arrabse jaanii. Wallahi summa wallahi. Jaarraa abbaa gadaa bar annamni hifatuu dhabuun isaanii barruu dila san barreessanii jaarraa abbaa gadaa kana xiqqeessanii isaanumattuun dhagahamu barruu akkasii yoo barreessan ta'an hayaa baalagee haa ta'u Facebooka bananii screen capture godhan. Facebookii kiyya jalatti nama followers baay'eetu jira. Facebookii kan Nazir H Nura ka jedhu tokko Nazir Hussein Nura. Kana hunda bananit akkasitti wanni sun media kanarra deemaa ture jechuudha. The same thing what happened 4 years ago 2017 around December ni yaadadha. I will never forget akka tasaa miilli kun na dhaame hancabirratti kufeet miila kana jalaan sibiilli wahii na waraane hospitaala seeneetiin ture. Hospitaala keessaan ciisaa ture yeroo san. Waan kana godhanii jechuudha. Achi ijoolleen natti erganii na arrabsu. Gariin na arrabsu Nazir kunisi jedha. Aboo anaa miti. Rabbi jaati. Deemaa laala. Waa hedduu wanni social media kun nama jibbisiisalleedha. Yeroo garii wannummaan yeroo garii bakka harka dachaafattee wahuma Oromoo kana irraa deebituuf waan akkanaa kana. Nagahe bakka jettee jechuun bakka nagahe. Ittillee miidhameen jira. Nama gaarii saayibboota gaariis warra na jaalatus itti bitadhee nama na jibbanis itti bitadheen jira jechuun lachuutu argadheen jira jechuudha. Kana jaalatus kana jibbus. Political views irratti namni akka barbaade waliin jedhuu danda'a. Garuu maqaa namaa balleessuuf barbarruu nuutu jaarraa abbaa gadaa akkana godhe. Nuutu isa leenjise. Jaarraan abbaa gadaa bar waan hin taane. Anaafuu miti namni afaan Oromoo akkasitti barreessu waan akkasii godhuun isaanii namni yaadattu ni yaadata. Nama baay'een block godhe. I don't respond to them. Warra waan akkasii eega Nazir jettanii fudhattan hunoo barri sunuu deeme amata 4 geenyaa jirra jechuudha. Barri sun hundi dabree jira. This is about 3-4 years ago. Time flies. Gaafii. Okay, go ahead. Gaafii lammataallee koomentii jalatti gaafiin kun qaatarraa dubbisaan gataa sobtu kana si dhageeffataa jecha yoo xiqqaate nama 10 jala dubbisee jira. Nazir maaliif shanii arrabsaa? Arrabsoon kunoo hin baay'anne nu gaafadhu Nasrii jedhan. Atillee waa'ee kanarra mee naamusumaan osoo namni illee akka nutti mufannetti maal inni siifi waraana adda bilisummaa Oromoo yookiin shaneedhaan wal qabatee yeroo baay'ee namoonni hedduun kanaafillee yeroo baay'ee waan kanallee waan arrabsitu yookiin waan qeeqtuuf kanaan wal qabsiisanii hujima isaati namoota jedhantu jira. Even haga kakatte kanallee namoonni as jala deemanii mormanillee ni jira. Rakkoon hin jiru. Waan kana gabaabsi kabajamaan jiru godhiiti. Sarrakkoon hin jiru.
akka waan anyway sanin dubbadhu it's fine san rakkoon hin jiru warra eega amanuu barbaadan kottaa waa godhaadhaa jechuudha namni nama amanuu barbaade takkaan qixaaxuuf takkaan immoo na dha'uuf takkaa wanni dhaaf dhufuu danda'an sun rakkoon hin jiru akka anan taane qofa warra galeetiif galee warra galuuf baateef illee rakkoon hin jiru. Kunillee gaafii uummataati gaa nama hedduutu gaafataa jira kabajaa isaaniitiif jecha si gaafadheera. Gaarii goote gaafii gaariidha. Waraana waboodha anilleen abaa uumaan ture abbaan kiyyalleen abaa uuma isaan ana qofa politikaa VC kiyyaan hin jaaladhu har'a qofa waggaa 12 durallee isaanuma kanaan hin falmaa ture anaaf haarawaa miti taa'ellee nama wajjin hin falmaa meediyaa irratti illee isin irra Facebook irra dhuftanii uumaa warroonni gariin nuti dur paaltook waan jedhamu tokkorrallee akkanuma wal falmaa ture jechuudha. Maaliifi uummata Oromootiif homaa hin goone suuraa qofa hin barbaadu ani arrabsuu fi qeequun adda adda. Sigalee qeequun arrabsuu adda adda. Biyya kanatti dimokiraatii fi riippaabilikaanii wal qeequ namni polotika irratti. Sigalee kiyya qofa dhagaye wanni jedhamu hin jiru. Ta'ullee hin danda'u. Ammas nin qeeqaaf duraafis nin qeeqa. Maaliifi uummata Oromootiif wanni isaan godhan tokkollee hin jiru. Waraana zoonii kibbaa waboo zoonii kibbaa maali kanatti naman waan. Kanaafuu isin uummata Oromootiif homaa hin goone homaan gootanii jechuun Nazir abaa'oo shanee qeeqa jechuun nin qeeqa of duraafis nin qeeqa. Nama bira taa'ellee nin qeeqa. Namattis dhaqee nin qeeqa. Namattis dhaqee jechuun ati faayidaan qabdu abaa'oo warri shanii deeggarsu namaa bira dhaqee jechuudha. Qilleensa qofa irratti miti. Jechuun namni qeeqinsa kiyyaaf ana miidhuu hin danda'u. Sinzirii tana akkanatti na bira wanni jechuu hin danda'u. Gaafa sinzirii jibbaa keessaa adda baasiif jira. Jibbensaa fi qeeqni adda adda. Ani jibban qabu. Sanniin lamaan keessaa adda baasiif. Jibbaa garuu hin qabdu. Hin qabuuf maaliif ilma namaati yoo bosona waa dhugaa godhanii kan namutu gaa barbaadeen haa falmuun ja'a baran. Garuu ana biratti faayidaan qaban. Maaliif abbaan kiyyoo abaa'oo tana caccabe. Obboleeyyan kiyya abaa'oo tana dhuman. Faamiliin kiyya abaa'oo tanatti dhumatan. Takkaan hun dabarre akkasitti ibidda kana keessa dabarre. Sigalee warra amma abaa'oo ofiin jiru abbaan kiyya qaamni isaa kun bakki rasaasni dhahin hin jiru. Loltuu abbaa kiyya namni hin beekne hin jiru. Obboleeyyan kiyya namni hin beekne hin jiru jechuudha. Kanaafuu ani isaan hin barbaadu naan taane. I don't need them. Kanaafuu isaan kijibaa uummata Oromoo maqaa abaa'oo kanaan dhumataa ture namni keenya. Maqaa shanee kanaan dhumata. Maaliif kun ta'a maaliif wanni kuni yoo dhageenya kijiba afuuffaadhaa it is only propaganda malee waan lafarra jiru tokkollee agarree jechuufin kana qeeqaan gaafii gaarii na gaafatte qeequuksi kiyya itti fufa yoo uummata Oromootiif godhe gara barbaadanii loluu danda'an gara barbaadanii waan barbaadan godhuu danda'an garuu ana ati abaa'oo qeexee kana si goona jedhee ka dhufe hedduu nin deebisa nama san jechuudha. Gara barbaachisaa ta'een na dhufee akkanatti na tuquu hin danda'u. Na dubbachuu ni danda'a rakkoon hin jiru. Nazir maaliif abaa'oo qeexee? Nazir maaliif sun ni danda'a. Garuu dhufee na hin danda'u. Akkanan na bira gahuu hin danda'u. Maaliifi mirga qeequu waan hin qabuuf. Mirga abiyyi qeequu waan hin danda'u. Mirga politishaanota hundaa qeequu waan hin qabuuf. An Jawar mana biyya galuun qabu jedhee nama qeeqaa ture miti. No way. Namicha viidiyoo kiyyaa jira miti. Jawar maaliif Jawar illee qeeqaan ture. Isa qofa. Kamaal galchuu qeeqaan ture. Warra halkan tokkotti mootummaa san dhiiga dhaabu. Sigalee wanni kijibaa jechuudha. Kana hunda qeeqaan nin qeeqaan. Saayiduma tokkotti maa fudhatanii dhaabar rakkoon. Gartee saayidii tokkummaa fudhatanii. Ta'uun qabu. Obboleessa kiyya. Ta'uun qabu. Namni yaada adda addaa qaba. Mana tokko keessatti haadha takkarraa abbaa tokkorraa dhalatee ilmaan shan yaada adda addaa qabu. Yaada tokko qabaachuu hin danda'an. Namni tokko doktora. Medical doctor. Tokko professor. Tokko lawyer, tokko naggaade, tokko atleetii, tokko paayileetii. Hundinuu sammuu adda addaa qaba. Yaada tokko qabaachuu hin danda'u.
namni kun marti jechuudha. Kanaafuu gir ja'aniitu waan tokko odoo addaan hin hubanne namarratti wanni jechuun gaarii miti. Biyyi kun biyya firiidamaa keessaan jira. An biyya odooniin nama hin cubbifne. Cubbuu akka amma isaan Facebook kiyya kanarratti godhan godha cubbuu hin goone nama ittiin falmuudha, nama mormuudhaati mirga qaba. Biyya kana keessaan jiraadha. Biyya firii waan ta'eef mootummaa Ameerikaatiin falmuu hin danda'a. Kuni sirrii miti, mirga saniin qaba. I'm a citizen. Mirgaan qaba. Hangaan naman tuu'inetti jechuudha. Hagaan qawwee namarratti hin dhukaasnetti jechuudha. Qawweedhaan nama dha'uu hin danda'u. Propertii namaa facaasuu hin danda'u. Makiinaa namaa cabsuu hin danda'u. Yeroo san hidhaan deema. Seera cabsee no one is above the law hidhaa deemte yeroo san. Garuu nama si dhufee si tuqe mirga qawweedhaan dhahuu qabda. Yoo inni self defense, yoo inni si tuqe jechuudha. Nama biyya kanatti namarra hin hojjetan. Si ni hidhamta. Si hidhu yoo ati waa balleesse. Garuu mirga haasa'uudhaa freedom of speech qabda. Mirga waa mormuudhaati qabda. Si galee property kiyyaaf damage godhuu hin dandeessu. Ana arrabsuu ni dandeessa. Garuu na tuquu hin dandeessu. Kana wanni jiru. Waan tokko mormuu jibbansaa fi qeeqinsi adda addaa san itti naa hima. Kanuma wanni jiru. Okay, gaafii lammataa ish. Waraana adda bilisummaa Oromoo yookiin shaneedhaaf jibbaa lafee hin qabu qeequun garuu dimokiraasiidhaan mirga koo fayyadamee jiraarta. San maal? Akkasi. Okay, san akkasitti hubadhaa ilmaan Oromoo jecha. Wal qeequun siyaasa keessatti waanuma jiru nin qeeqe malee hin jibbuu jedhee anis ni jaaladha. Inni illee jaaladha jedhee ol baafatu baatullee ma jaalata of keessa sani garamaa walii beekaa jedha. Si namni ABO qeequ ani alaabaa tana abbaan kiyya irratti obboleeyyan kiyya wanni ta'a sittiin himaa. Si galee? Si gala? Alaabaa tana jechuudha. Irratti caccabne irratti dhiine nuti. Irratti dhukkee taane nuti. Si galee? Garuu biizinasaan hin dalaganne jechuudha. We never use it for business. Si galee waan ansiin jedhu obboleessa kiyya. We never use it for business. Kanaafuu odoo maalummaa namaa hin beekne osoo wanni namaa hin beekne callisanii akkanumaan girri jechuudha. Ana homaa godhuu hin danda'an. Garuu na qeequu ni danda'an. Isaan illee na arrabsaa jiru miti. Nama na arrabsee tuffadhee yeroon itti dhiise sa'atiin aartuu faanaan jiru jira inbaaksitti jechuudha. Morna kofalchiisa namni. Ani ABO'n kana barbaade garuu shanee wanni qeequuf qeeqinsa waan hin danda'uuf mirga waan hin qabuuf. Ani akka shanee fi waraanni wal hin dhooynen jedha. Isaan lachuu Oromoodha. Baacaa Dabalees tahee, Jeneraaltichas tahee, maalis tahee, Jaalmarroos tahee akka Oromoo wal ajjeestu hin barbaadu. Suni yaada sammuu kiyyaati namni bar jijjiiruu hin danda'u. Akkaan ani itti yaadutti yaadii namni namaan jechuu hin danda'u. Ani shanee ajjeesaan jiru lakki ummata Oromooti homaa hin goone maqaa kanaan ummanni Oromoodhaan jalaan fixinaan jechaa jira malee shanee ajjeesii nama ajjeesii marroo ajjeesin jeewwan. Waraana Oromoo ajjeesin jeewwan. Itti dhumataa ol as geenye. Obboleeyyan itti dhabe. Abbaan kiyya loltuu ture. Obboleeyyan kiyya guutuun loltuu ture. Warri beekan ni beekan. Si galee maalii fi aaraan irraa qaba waan takka jijjiiraman agarre. Si galee kanaafuu nama aarsa. Nama kanaan qeeqaa kana qeequu hin dandeessu jechuun it is against me. It's crime. Si ajjeesna lafaan si dhooyna maali warra jedhutu jira qilleensa irratti lakkisi. Ani maali si godheen ajjeestaa miti na ajjeesuu illee hin dandeessu. Nin ajjeesa namni jiru akka ofillee beekuu qaba. Ani wanni nama ajjeesuu hin qabu. Yaada nama ajjeesuudhaan qabu. Waa akkaan anti yaadu akka kiyyatti yaadinaan jechuu hin dandeessu baratis Nasri. Hin dandeessu. Laa namni kamuu ilaalcha mataa ofii qaba akka ofiitti jiraata filatee nyaatu filatee siyaasa kamuu deeggaruun mirga. Garuu wal xiqqeessuuf wal arrabsuun garuu nama baratee fi ispeeshaal namoota biyya garaagaraa biyyoota guddatan keessa jiraatan nuufuu fakkeenya ta'uu qabdan malee arrabsoo isinirraa dhaaluu hin qabnu. Bifa dimokiraasiitii fi kabajjaadhaan haasa'uu wal barsiisuu fi walirraa baruu qabna.
siyaasa Oromoo kan wal xiqqeessu wal arrabsuu irra hundaa'e kanallee ammoo ammayyeessuudhaaf hundi keenya waan dandeenye bifa wal mormiitii fi akkanatti ta'anii akka amman waamee yookiin ammoo ati dhiyaattee asirratti yaada kee ibsatte kanatti walitti qajeela fuuldura wajii ta'anii waliin dubbatuun baratamuu qaba jedha. Gaafii xumuraatii fi gaafii sadaffaatitti darba Nazir. Okay. Nazir hariiroon ati PP waliin qabdu maalinni? Taayyee danda'a hoo Jawaarin akkamitti eegee? Fuulduratti hoo PP waliin hariiroo uumuu fedhii qabdan immoo akkamii jedhanii koomentiidha kiyyaa miti. Anillee osoo waa'ee kanarraa naan ta'e gaariidha. Yaada gaariidha. Thank you. Yaada gaarii na gaafatte. Ani PP wajjin hariiroon tokkollee hin qabu hin jiru. Ani PP niin morma garuu nama ajjeesaa hin jiru. It is a crime. Namni nama ajjeesaa jiru akka nama ajjeeseeti hidhaa deema biyya kanatti. Namni si ajjeesna yoo jedhe hidhaa deema biyya kanatti. Sin ajjeesa namaan jechuu hin dandeessu. Niin mormaan. Gaafii har'a warri silxaana harkaa qabu taayyeedha. Shimallis Abdiisaati. Eenyu Prime Ministeriin kun maqaan isaa tun Abiyooti. Abiy. Nu gadhiisaa jechuun. Hangaasallee ni qaba. Antaan block na godhee jira. Feebruaarii waggaa irraa block na godhee ani isaan waliin quba qabu. Block na godhee jira hangaasaanii. Mirga isaati bakka ittiin dhiise. Warra aangoo qaban keessaa isallee dagatuun qabdu dheeti. Ni ammallee odoo amma wanni nu gadhiisaa jee taayyeetu akka taayyeen nu eeguun barbaada Jawar. Akka taayyeetu eegoo wanniin je'eef isaatu silxaana harkaa qaba. Hidhuu waan biraa lubbuu isaa achi keessa nu eeguu waan biraa bara amma lubbuu isaanii sodaanne mana hidhaa keessatti bara. Akka uummanni kun waan nu jalaan taane. Taayyee nu eegi jechuun taayyeetu nu eega jechuun homaa jechuun miti. Akka yoo sammuudhaan bal'isanii yaadan. Hidhaa caalaa ajjechaan akka hin dhufneef akka uummanni kuni yoo hidhaa taate Neelsan Maandeellaa waggaa 28 hidhame poolitikaadhaan jechuudha. Waggaa 28 namni ni hidhama mana hidhaa keessatti nu jalaa miidhamuu waan biraati. Namni hidhamee bahuu waan biraati. Kanaafuu kana ammallee nu gadhiisaa je'eetiin gaafadha. Qawweedhaan gadhiisifannaa maali waan lafarra hin jirreen. Kanaaf waan lafarra hin jirre waan sobaatiin akka uummanni keenya meediyaa sobaatiin achi keessa seenne viidiyoo waraabne sagalee Jawaar waraabne maalii waraabne jechaa mana hidhaa keessa uummata jiru. Uummata humna hin qabne mana hidhaa jiran. Mee eessa jira duubaree Oromoon galee rafe manatti. Akka achi keessatti nu jalaa hin miidhamne taayyeetu nu eega irra deddeebi'eetiin jira. Akka nu eeguuf moor jechuudha. Jawaar irra mana hidhaa jiraachuun isaa gartee caalaa du'a isaa sodaan. Namni hidhame ni baha. Nuuf ni baha Jawaar. Bahuu danda'a. Marti isaanii ni bahan. Moor immoo security eega achi bahaniihu moor security isaanii barbaadu. Akka uummanni kun eeggaman barbaadu. Even achiihu gabbahanii akka taayyeen faan isaaniif. Federaalatumaattuu wannaa kenneetiif miti dheengaddallee waraana isaan eegu. Akkasuma miti. Isaanumatu hidhee miti. Isaantu harka isaanumatu hidhee isaattu eegaa kaniin je'eef kanaaf nama bal'isee yaadeef jechuudha. Ani homaa rakkoon qabu kadhadhee Jawaar yoo hidhaanaa bahe. Homaa rakkoon qabu. Kadhadhee naa gadhiisaa je'ee kadhadhee manguddoon nama ergan abbaa gadaa erganii walitti araarsanii yoo Jawaar mana hidhaatii bahe rakkoo tokkoon qabu. Jawaar mana hidhaatii bahe karaa seeraatiin isaanii wajjin falmii yoo godhe ka ummanni filate nagayaan yoo biyya bulche rakkoo tokkoon qabu. Siigalee anarra namni hirriba dhabee halkanii guyyaa namuutu anarra jechuu hin danda'u. Namuutu waan keessa jiru abbatu beeka, isatu beeka, onne isatu beeka, lubbutu beeka. Kana je'eetiin si deebisa. Ani yoo Jawaar kadhadhee Jawaar nu gadhiisaa je'ee kadhadhee Jawaar mana hidhaatii bahee jiruu isattuu deebi'e. Rakkoon qaba. Maaliif waan baay'ee dubbachuu Oromoon Jawaariif hin ta'in abbaa feeteef hin taatu. Gaafa ati jirtu si faarsanii gaafa ati jirtu si arrabsanii gaafa ati duute si booha.
waa meeqa qabsoo tanarratti ta'eetiin jiran wanni poolitikaa kanarratti jechuudha. Wanni sibiila hidhadhee maradheetti deemuuf ani uf eeguuf. Biyyuma kana keessatti uf eeguuf jechuudha. Mootummaa gaafadhee ani akkana I'm a human rights activist ani akkana kanaafin qawwee barbaada. Rasaasa wajjin qawweetii yogguutuu hidhadhee deemaa jechuudha. Warran galiniif qawween suni Nazir anta fuggaraa nafxanyaa siyaada qawwee madhugaati dhaartaa kilaashattiin suni shugguxattiin suni. Mee afacha sin garsiisa gaayee manni kiyya meeshaa waraanaaf fakkaataa barreeffati. Tole meeshaa waraanaaf fakkaata manni kiyya. Wanni kanatti afacha matarees illee niin qaba kana dhiisiiti. Mee afacha kaameraan achi garagalu sila. Keessaa malee akka laayivii sana garagalchuu hin dandeessu. Achi garagalchuu malee. Kunooti argita? Kuno qawween kiyya. Mama mul'atu bar. Oh mul'atu kunoo. Hin mul'ata amma kiiboordii bira. Amma hoo mul'ata kun hundi seeraaniin hidhadhee deema jechuudha. Kun xiyyiitiidha moo sila waan kaartaa wayiiti? Kun xiyyiitiidha gaa. Mul'atu. Kuno. Maal aga waraana bilisummaa Oromoo kan ittiin nuun ergitu? Jiran gaa qilleensuma qofarra jiranii sanii fi barri jechuun odoo jiraatanii gaarii ture. Kana kun hundinuu akka wanni hin fakkaanneef akka ni beekama dhugaa dubbatuudhaaf ni beeksisa lakin sirriitti beeksisa. Seera qabeessa yoo ta'e biyya guddate keessa jirta. Seera qabeessa laayisansiin kiyya waaleeta kiyya keessa jira. Akka fedhettiin hidhadhee deema jechuudha. Kun it is legal United States of Aidani jechuudha. Xiyyitii 300-400 guyyaan hin dhukaasa deeme actually battlefieldii dhaqeetiin dhukaasaan oola gaafa achi dhayxee dhukaastee galta aarri kunis sirraa gala yeroo garii yoo aarte dhayxeeti matarees meeshaa shugguxii qofa otoo hin tahin matarees gurguddallee ni dhukaasta. Kanaafuu qawwee adda addaati M16 tu jira. AK-47 tu jira. Kana wanni si garsiiseef yaa qawwee dhugaati. Ufiinin eegaa yeroo garii gabbaatee itti taphatanii dhukaastee xiyyitii 200-300 dhukaastee galta. Yaa akkasumatti ufiinillee eeyida. Kanuma wanni jiru Nasrii keenya. Ayyee bareeda Nazir qophii bareeda goone atis dhugaa dubbatuudhaaf waan deemaa ture sana uummata Oromootiif ifa godhuun dirqama dhuftee ofii keetii yaada kanaa qaba. Peejiin koos Facebook koos narraa ugguramee jira. Maatii koos dabalatee hawaasni Oromoo kabajamaan bal'aan kun natti mufatu irra waan kenna oolee osoo hin bulin mataa jirutti guftaa hidhan jette Oromoon yoo mammaaksa. Dubbii jirtu osoo isin dabalatee kanaa ol yaa wallahi uummata Oromootiif nama kuma tokkoof dhibba jaha ta'us jala jira yeroo ammaa kanatti jechaadha. Yaa kunoo silaalaan jira kompiitara irratti. Illee kuma tokko dhibba jaha argita. Nama kuma tokko dhibba jaha jala jira. Uummata Oromoo kabajamaa kanaaf Nazir maybe nama wal qeequu dandeetta. Sooshaal miidiyaa kanarra nama wal arrabsuu dandeetta. Gin namoonni akka Arfaasee Gammadaa kunniin namoota itti bu'anii miti. Namoonni tokko Oromoon akka ija isaaniitti kalaalu jira. Maaliif dubartiin kun dubartii Oromoo keessa kabajamtuudha. Hedduu abbaa illee hojjetaa turte. Ani Feesbuuka kiyya jalaa haa godhan yaa Oromoo. Wallaahi summa wallaahi. Ani namni tokkollee wanni sodaadhu hin jiru. Ani natti dhagahamee har'a mataan na bowwaafataa oolee wallaahi summa wallaahi. Kuni Feesbuukni butamuun kiyya qofaa miti. Sa'a murtaa'eef waan kana narratti godhanii waa hundaa'u explain godheetiin jira viidiyoo jalqabarraa. Laaluu danda'anii dhageeffachuu danda'anii ammallee ittuma fufaa ummanni beekuu qaba. Wallaahi obboleettiin tiyya achirra natti bilbilti natti mataan nagaadha. Kompiitara kanarran oole akkanatti hin taa'u oole. Nyaanni afaan kiyya nan seenne wallaahi summa wallaahi. Cukkoo tana gartaa baaseetiin nyaachuu dadhabe. Wallaahi al'aziim baaseetiin nyaachuun dadhabe cukkoo tana jechuudha.
midhaan afaan maqaa kiyya rabbii wanti narse caalu hin jiru. Abbaan barbaade amanuu maqaa danda'a, abbaan rabbii barbaade dhiisuu danda'a. Garuu akka adiisu nama yoo lakki namni wanni yoo je'eetiniin kana hin amanu je nazirin tuqa je yoo dhufe hin danda'u. Naam mormuu ni dandeessa rakkoon hin jiru wal mormuu dandeenya. Garuu namni wal biyya firiidamaa kana keessatti bal'isee ilaaluu qaba ilmi namaa. Ani uf dura maal taanaan ja'a. Ani obboleessoo gaheetii mi ka rifeensi kiyya narraa dhume. Polotikaa Oromootu kana rifeensa kiyya narraa fixe. Beeki. Polotikaa Oromootu rifeensa kiyya narraa mul'isa. Ani gaheetii miti. Waggaa meeqa dura narraa dhumate. Har'aa miti polotikaa kana keessa kan hin ture. Si galee. Rifeensa namarraa Jawar sammuun isaa akka fakkaata. Jawariin uf qulxeessu wal qixxeessuu kiyyaa miti. Obboleessoo. Wanni Oromoo kun si aarsa. Si bobeessa. Garaa si guba. Si galee. Garaa si gubata. Mataa si bowwaafata. Ni bobeessa. Kana tu na bobeessa. Sadarkaa kana gabbu'ee shanee nin qeeqa of duraafillee nin qeeqa. Garuu sadarkaa kanatti himtu waanuma isaan na godhuudhaaf waan kana narratti hojjetaniitu na dhibe. Mucaa ibiddi natti bobaheetiin itti bilbile. Wallahi anaa miti naan jedhe isaa miti inni waan akkanaa godhuu miti. Nama wajjin nyaannee dhuynu mana kiyya dhufee bula dhaqeetiin mana isaa bula kana anaa miti ka godhe. Ka abbaan fedhe amanuu danda'a abbaan fedhe immoo amanuu dhabuu danda'a rakkoon hin jiru. Si galee san rakkoon tokkolleen hin jiru jechuudha. Waa hedduu dubbadheetiin jira. Anyways namni kabajaadhaaf gartee ani hin goone kabajaa waan hin qabuuf akka uummanni Oromoo namni hubatu dhugaa dubbatuudhaaf namni hubatu ni hubata. Kun waan qoosaatii miti dhimma siirees ta'ee namni siyaasaa wal mormuutii fi wal qeequu waan addaatii namoota akkanaa kanatti bu'uu fi uummata Oromoo bal'aa mufachiisuun ammoo waan biraa kan ta'eef allee boruufillee uummanni Oromoo sitti mufatuun qaban akka obboleessa tokkootti wanti sitti himu. Namaa wal qeequu dandeetta, wal arrabsuu dandeetta, wal mormuu dandeetta. Homaa miti kun beektaa waanuma jiru jecha sooshaal miidiyaa kana gubbaatti. Garuu namoota akka arfaa laal amma naa barreessaa jira laal aboo galatooma namni baay'eetu laalaa jira baga wanni sun siin hin ta'ini galatooma anaa miti nama baay'eetu meeseeja natti ergaa jira anuu haa dubbadhu uummata kanaaf hottila Nazir anuu uummata kanaaf haa dubbadhu yaaboo namni na beeku namni parsana guyyaan kun guyyaa jummaati wallahi laasim wanni feesbuuka keessan paasworde isaa ammatti jirradha waan akka aat maalii kana kanatti godha almallee Allahu ya'lam mucaan kun baay'ee mucaan amanu he is the only person computer mana isarraa loggii godhe yeroo darbe telefoonni narraa daaraa taheet haga inshuraansiin telefoona naa kennu sa'a 24 ima wannidha taa'uun dandeessu gaa asii computerarra mana isaa akka tasaa dhaqeetiin hin dandeessu feesbuuka malee oduu dhageeffatta keessattuu waan amma deemaa jiru kana biyyarraa I logged in from his computer. Ya, namoota gurguddaa hedduutu waan kana mufatuu danda'a waan ta'eef garuu gaafii qoosaa tokko si gaafadhee haa xumurru Nazir. Rakkoon hin jiru. Har'a na gammachiistee jirta waan gammadee fi waan asweera amaafi. Wallahi midhaan abaan kiyyeesse. Anallee gaafii qoosaati waan ta'eef natti tola jedhi gaafiin akkana isaan goolamne jechuudha daqiiqaa lama keessatti. Amma nyaachuun hin danda'a. Yaa Nazir wayi waan kana mirqaanee ofumaatti taree jedhani waan gaafii kana bichaa deebisi kolfaa jechaadha. Wait as a mock at the rate man of Masati because no, lucky. Wallahi lucky. Wallahi. Yote chiko mock na jedhe yon jedhe mali hagasu mami tirima mali. Wallahi alazim silinja. Yo mock na jedhe wana kana hagana hunda gadimbu barnamni. Mock yo si jedhe hagana hunda gabbute hada Oromo da wana kana warri gaaf tokko me gaaf tokko warri wan kana gode jaboomina isaanii amma boodaan feesbuuka kiyya hatullee dandeessanii haakis godhuu hin dandeessanii takkitti masan itti naa himu wallahi wanni caale hin jiru wallahi midhaan ganna gutu gaafii qoosaati Naziroo kenna gaafii qoosaati kun tapha anillee taphataa si gaafadhe horma farshoo kolfaatuma deebimalee siirees gooteen deebiseet komentii laaleeti bar feesbuukni waan kana mara bar haqeeti kunoo restrict na godhe guyyaa 30 Mali Facebook ni kiyya cufama ani porno movie irratti laxafeetini waan hin taane irratti laxafe ma Facebook ni kiyya baanii ta'a siigalee wallahi am happy abbaan fedhe haa fudhatu abbaan fedhe haa dhiisu nasrii kiyya rakko namni waan godhu hin jiru garuu maaf ummanni Oromoodhaanatti mufataa fi malee namni homaa wanni fiddan jirta jee
wanni jechuun danda'a. Garuu akka ummatuma kana ila qabeenya namaati Nazir kiyya beektaa ummatuma kanatu ila qabeenya namaati namni ofiillee bar nama tuffatu yookiin nama hin jaalanne yookiin xiqqoo onni ummata Oromoo keessa nama bootaan qabne yoo ta'e ittiin mufatan. Anama namoota akka hangaasaa kan ittiin mufadhu maaliifi durallee kiiloon kennineef har'allee borullee kiiloo kennuuf hin danda'u. Si galaa. Garuu namni kun ati biyaasi faamilii kanatti dhiyaatan faamilii Jawaarii dhalootaanis ta'ee hundee irraa kaasee hanga ammaatitti nama walitti dhiyaatanii. Kutaa tokko haga 8 kilaasii tokko keessa teenye baranne anaaf inni jechuudha. Yaa hama maatii kana nullee dhagahuun barbaadu maatiin kun anaa olitti yookiin oromummaan walitti haa qabaannu malee naannoo dhalootaatiin si walitti dhiyaatuu danda'an. Namoota kana kabajjee kabachiisuun gahee keeti waan ta'eef indiidha akkamitti namni kun hanga sunda yoo bu'eeyyuu siyaasattuu yoo qaqeeyyuu nama wayii namni ufi foon ofii kana namni nyaatu faamilii ofii namni akka kwaalitii isaa gadi buusee sadarkaa kana gaa waan jedhuufi hangama kootiin si amanee jira hanga mufadheef afoo innaa lillahi wallahi rabbiin na shaahida rabbiin ol tahe balaanatti haa buusu amantan amana amanuu baattan dhiisa ani waan irratti miidhameef waan ummata Oromoo irra ani qal'isee waa hunda maaltu naan geeyaan je'ee taa'uu hin danda'a yoo sagalee tahe je'eeti wallahi midhaan ganna darbuu dide wannas bilbilaa gaafadha warri beeytan falmataa ibrootis maalis amma arraba baay'eetu jira blocking godhaan nama yeroo baay'ee I don't respond to them na arrabsanii akkaan gaddeebee isaan arrabsu barbaadan I click and block maaliif beeyta isaan dhokataniiti maqaa jijjiirratanii na arrabsan dhiyoo tana warra si ajjeefna faanaan jedhutu jira qilleensa irratti jechuudha wallahi dhaadiim dubbadhe Oromoo dhagaha Oromoo galanni keessan kana dhagaha not individual Oromoo hunda jechuu kiyya dhoynee lafa si buusna maali qilleensa irratti hafuurachatti jechuudha namni akkana na dhufuu hin danda'u nagayaan malee wal jaalalaan malee ana tumuudhaaf ana dhahuuf namni dhufuu hin danda'u yoo nama ajjeesa jechuun ofiifillee du'u akka jiru beekuu qaban namni akkana qubaan nama tuquu danda'u hin jiru qubaan si tuqnaan shugguxiidhaan mataa keessa dhoyta nama yoo qubaan si tuqe dhufe jechuudha there is a call self defense to protect yourself akka gaaritti makaroofa irratti dhukaasta yoo qubaan si tuqe nama hin tuqan biyya kanatti namni excuse me siin jecha kanuuti akkanatti nama gafattarree dab asirraa biyya dhaqeetiin ani ummata walii galuu dadhabe mana baankii yoo dhayxee maallaqa baasatu deemtu gir jeeda akkanatti si dhaheesse ani si Nazir mataa ani duuban dhaabbadha akkanatti duuba dhaabbadha nama si nama tuqee ni jira miti si gafattaree darba makiinaa keessa si gafattaree darba faranjiin gaafa nuti biyya kana dhufnu tireenaan deemaa ture hojii hojjetaa ture gaafaan dura biyya kana dhufu jechuudha makiinaan qabdu tireenaan deemte way baasiin deemte ani irra ijjadheeti baasii keessatti tireena keessatti akkana qabattee dhaabbatta tireen yeroo dachii jala deemu excuse me kanaan jehu isa dhiifama naa godhi I'm sorry kanaan jehu faranjicha anaa barka isarra ijjate excuse me naan jeeti namni akkanatti seera qaba gir jettee nama wanni hin gootu nama zallamtu nama zallaftu nutu ittiin hojjetin malee la Nazir kiyya nutu ittiin hojjetin malee ummanni Oromoolee aadaaf safuu qaba beekta wal kabajjuu wal jalaa ka'uu dhiifama wal gaafatu nuti dhaloota ammaa kanatu dhaloota baranne jennu kanatu biyya dhaqee nama tokko walii galuun dadhabeen sinjee akki ayyaadu akka biraa akki isaan itti deeman waan biraati kophee namaa uffachuu hin dandeessu siliipara namaa uffachuu hin dandeessu can I use it gaafatteeti callistee kophee namaatti miidha keessee hin deemtu uffata namaa uffachuu hin dandeessu koofiyyaa namaa sii deemu lax ofirraa goote ofirra kaa'uu hin dandeessu nama duubaa dhufanii nama butuun hin danda'amu akkanatti nama duubaa ijaa wanni godhuu hin danda'an panic nama godhuu hin danda'u it is against the law jechuun Oromoo safuu qaba dhugaadha faamilii jabarraa dhalanni faamilii kabajaa qaburraa dhalanni yeroo ammaa kana keessa hin jiru namni look waan biyya Saawudii kanatti godhaa turan intala dhalaadhaa akkasii viidiyoo isii dubbachaan ture irraa baasanii badamaarritti viidiyoodhaan waraabanii qaama paanti biyya kana otoo ta'e mana hidhaa deema isteeta adda addaa keessatti ajjeefamullee danda'a namni kana
there is a this penalty abusing intala dhala seksii wajjin godhu caalaadha viidiyoodhaan akkasii sii godhanii ijoollee san jechuudha. Otoo seerri jiraate, otoo heerri jiraate, biyya kana osoo ta'e mana hidhaatiin baatu umrii guutuu gurraachi jaartii si godhate achi keessa. Seeraa jira kaa. Gaangistarri uummanni badaan biyya kana keessa jira. Seera Ameerikaattu jabaa ta'eeti malee, seera poolisii jabaa ta'eeti malee, silaa gabbaanee nagaan hin gallu manatti. Gaangistaraa fi hattuu qawwee hidhattee, namni kanaaf qawwee hidhatee deema biyya kanatti of eeguudhaaf. Namni qawwee hin hidhatin hin jiru Ameerikaa keessa. Of eeguudhaaf. Makiinaa keessa kaannee deemna, mana kaannee deemna. Gaangistarri hamaan, ibliisni mugallazaan, mujrimni biyya kana jira. Garuu seericha biyya kanaattu hamaa. Bar namni biyya keenya rabbi sodaata seera caalaa. Rabbi sodaateeti malee seeraa jira amma biyya san biyya seerri hin jirre. Biyya seer biyya intala dhalaadhaa akkuma fedhanitti godhanii Nazir Jummaadha yeroon Inshallah waan xumuraa galatoomii hedduu bahee asirratti waan kana hunoo Facebookiin kiyyana jalaa hidhamee jira. Restrict ta'ee jira. It is on restriction. Sitti ergeetiin jira. Akkaan ol bahee hin dubbanne Facebookiin na hidhe. Akkaan waan kana hongoone guyyaa guutuun kompiitara kanarra taa'aa oole. Midhaan hin nyaatiniin amma kunoo waan akka cukkoota akkatu haadhatii biyyaa naa erge. Isii sana akkana cicciniinaa jira. As bira ganna kutuu dadhabe. Namni biraan bilbilin hin jiru. Akkasii Nazir anillee Jummaa waan ta'eef nu bira yeroon biyya Arabaati. Amma waan siin jedhu. Ayyee afoonaa lillahi galatoomii warri Nazirtu godhe jettanillee natti wanni jettan. Nazir hin goone jettanillee natti mufattan. Galatooma isin hundinuu ani kana caalaa waan hin godhu hin jiru silaa arfaa seedhiisa don't worry about it. Isin faamiliidha. Isin nama mataa keessa na dhawu akkanatti gartee ni jira miti. Duraan daansii tanaan dannasa Michael Jackson hedduu daansii tiyyanii jaallatti by the way yoo dhageeffatte daansii akka Michael Jackson ittiin dawu dura amma xiqqoo dulloomeetiin dhiise malee waggaa baay'ee dura MJ naan jetti maqaan isii Michael Jackson naan jette daansii Michael Jackson tan afaan dannasaa fi ture dur gaafa Oromoon hin dhalatiin dura gaafa Jawar New York ture achuma wajjin turre. Kanaafuu na galatoomii ni xumurraa guyyaa gaarii naa qabaadhu obboleessa kiyya thank you very much I really appreciate it. Ilmaan Oromoo isiniin jaalladha. Ilmaan Oromoo isiniin jaalladha. Warra guyyaa Jummaa waan ta'eef shayxaana guyyaa kalee isaa irra baay'isanii Quraana Rabbiitiin goolabname Quraana irraa waan dandeettu guyyaa Jummaa kana shaatti nu godhi isaan goolabne irraa baanu. Tole ayyee. Bismillahirrahmanirrahim. Qaray bareechi. Ayyee. بسم الله الرحمن الرحيم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وإلهكم إله لا آية الكرسيين قرأ كم كسي قرأ آية الكرسيين ويا جمع قرآن ربي كفان قولنا بسم الله الرحمن الرحيم الله لا إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذ سنة ولا نعوم له ما في السماوات وما في الأرض من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الله لا إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذ سنة ولا نعوم له ما في السماوات وما في الأرض من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وسع كرسي السماوات والأرض ولا يعوز حفظهما وهو العلي العظيم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم قل والله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين
اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين جنة صلاة خين آمين جنة تيل أنا عن الليل آمين إن شاء آمين الله والله تعالى أسمع جدونا ما قمت جزا مالي وانت هندو كلمة ربيتين دبمتي همتون سيفي أمة ورمو جدو باتي أمر القرآن ربيتين دبمتي جرتي أتلي عماتي حياتك كان كيسا أفيقي جرون الدنيا قباب دولا hundi keenya qabrii deemnaa waan arraba keenyaan dubbanne kana fuula rabbiiti irraa gaafatamuun keenya hinafuu namuu waan facaafate amataa rabbi si haa eegu gumaa kan kee jiruu kee rabbi si haa tiksu du'aayii wal duuba walii kadhannaa afawnaa lillaahi wassalaamu alaikum والله warahmatullaahi واتك wabarakaatuh. واتك واتك آتتي أكمل الدكوبا جرتي دعائنا قداف باقي دكوب ستا جرتي akkasuma abbaan kiyyalleen baay'ee na jalaa dhukkubsataa jira haadha tiyya wallahi akka malee dhukkubaa jira yaa'u du'aayii naa godhaafi wallahi Mara haadha guyyaan tiyyallee jummaadha. guyyinaa yoo masgida dhayxe du'aayii naa godhi isin hundinuu naa godhaa wallahi haadha tiyya emerjensii hunda nin deema jeetiin akka itti deemu wannaa jee baay'ee dhukkubsattee haala hamaa keessa jirti wallahi kanaaf waa hedduutu nu yaachisaa jira yaada hedduudha qabna tunilleen qacaca taarrabaa tun qacaca namni nama arrabsuuti isaanilleen baay'ee na arrabsanii baay'ee waan hin taane na arrabsanii haadha namaa fa'aa arrabsanii haadha tiyya gudeessan fa'aa arrabsan ta'an ta'in beeyin sanuma godhi nagatti Iska waa arrabaatiin nu deebisanii ka haadha keetii du'aa yaa kadhannu nama kuma tokko qomaama jiru kana wajjin du'aa goona abbaa irraa waatu rabbi beekaa bismillaahi irrahmaani irrahiim assalaatu wassalaamu alaa nabiyyina muhammadin wa alaa alihi wa sahbihi ajma'iin ammaa baad bismillah yaa rabbi haadha naazir nuuraa yaa rabbi nuuf fayyisiin آمين 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 yaa rabbi haadha isaa qofaa miti haadha oromoo hunda ta dhibamtee siree irra jirtu deessuu oromoo yaa rabbi nuuf fayyisiin آمين 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 اللهم yaa آمين rabbi hayyoota oromoo yaa rabbi nu baasi yaa rabbi guyyaan kun guyyaa kabajamaadha guyyaa du'aa'iin namaa itti awwaatamtu salaanni jummaa ga'uudhaaf akka biyya arabaa kana sa'aa lamaa sadi qofa ta'afa yaa آمين rabbi si kadhanne dhibamaa muslimaa hunda yaa rabbi nuuf fayyisi آمين 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 yaa اللهم rabbi آمين dhibamaa oromoo hunda yaa rabbi nuuf fayyisi آمين آمين يا ربي آمين yaa اللهم rabbi hayyoota oromoo warroota agabuudhaan dararamaa jiran yaa rabbi nuuf baasi آمين 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 يا الله yaa rabbi abbaa naazir nuuraallee haadha naazir آمين nuuraallee haadha oromoota hundaallee yaa rabbi aafiyaa taammaa yaa rabbi nu آمين kenniif آمين yaa آمين rabbi يا fayyaa tana namni ofirratti hin beeku yaa rabbi kiyya ni'maa guddaa nu kennite gammachuun keenya haadhaaf abbaa kennaa yaa rabbi haadha naaziriitiin dursii haadha teenya hunda yaa rabbi nu aafii آمين آمين أبو ليسك يا آمين yaa rabbi yaa allah yaa rabbi yoo nutis kayrii si biraa waa qabaatu baanne yaa rabbi oromoo keessaa aalima hedduutu jira hayyuu hedduutu jira beekaa hedduutu jira isaanuma saniif jecha yaa rabbi du'aa teenya yaa rabbi nurraa awwaaq آمين 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 yaa rabbi yaa allah بحق سبحان ربك رب العزة عما وسبحان ربك يصفون رب العزة عما يصفون وسلام على وسلام المرسلين نجاح نجاة نجاة نازر كي شو نجاة